waraanni bilisummaa Oromoo woboon lixa shaggar aanaa Amboo fi lixa Harargeedha meesoo keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo goonfachuu beeksisee jira. Muddee guyyaa har'aan tanaa gaafa 10 bara 2022 waraanni bilisummaa Oromoo woboon tarkaanfii jabduu waraana bilisiginna irratti fudhatu jabeessee itti fufee jiraachuu himuudhaan barii irraa ka'uudhaan waraanni bilisummaa Oromoo woboon zoonii giddu galeessaa waraana mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad kan jedhu raayyaa biyyaa fi humnoota wal makoo ta'an godina lixa shaggar aanaa Amboo qullittii mooraa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi bakkoota adda addaa keessatti haleellaa jabaa gaggeesseen waraana hedduu du'aa fi madoon adabee mooricha keessaa buqqisee injifannoo guddoo goonfatee jiraachuu woboon beeksisee jira. Humni waraana mootummaa Abiyyi Ahmad kan dabalataa woboo loluudhaaf ganda dikeerraa ka'uudhaan ammoo gara lolaatti adeemu sodaachuudhaan karatti dhaabbatanii dhukaasa meeshaa gurguddoo dhukaasaa jiraachuunis yeroo ammaan tanaa himamee jira. Humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad madoo fi reeffa waraana isaanii konkolaataa torbaa oliin kaafataa jiraachuun kan himame lola kana woboon waraana bilisiginnaadhaa diirama kana qofa 300 ol barbadeessee jiraachuun himamee jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo woboon zoonii bahaa godina lixa Harargee aanaa mi'eessoo araddoota garaagaraa keessatti raayyaa biyyattii irratti tarkaanfii jabduu kan fudhate mooraa waraana Abiyyi Ahmad paarkii jedhamee beekamu keessatti ammoo waraana humna diinaati jedhuun woboon du'aa fi madoon adabee buqqisuudhaan qabeenya achi keessa jiru guutumatti dhuunfatee hidhannoo gurguddoos irraa goonfatee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo woboon baha Oromiyaadhaa beeksisee jira. Lolli Oromiyaa keessatti woboo fi humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad gidduutti jabaatee kan itti fufee Harargee lixaa mi'eessoon Cibraan Elamoo Qilxuudha Amboon Waddeessaan ammoo Buttaan Jagamaa Badhaaneedha. Shororkeessitoota mootummaa Abiyyi Ahmad itti marsee bakka awwaalcha isaanii Oromiyaa gochaa jiraachuus beeksisee jira. Woboon tarkaanfii guyyaa har'aan tanaa fudhate kanaan bakkoota jajjaboo qabatee jiraachuu kan beeksise hidhannoo gurguddoos humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa goonfachuudhaan konkolaataa danuus humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa booji'ee jiraachuus himee jira. Lolli jiddu galeessa biyyattii akkasuma gama kaaniin ammoo baha Oromiyaatii fi kibba Oromiyaattis humnoota waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa kan jiru. Ijoolleen Oromoo injifannoo gurguddoo argachaa jiraachuus beeksisanii jiru. Dhimma hidha guddicha laga Abbaa irratti Itoophiyaan ijaaraa jirtu ilaalchisee marii sammuu qajeelaatii waliigaltee irraa akka ga'amuuf pirezidaantiin Masrii yookaan kan Ijiptii Abdul Fattah al-Siisiin kan gaafatan pirezidaantichi kana kan dubbatan kora biyyoota Arabaa fi Chaayinaadhaa kan Suudii Arabiyaa magaalaa Riyaad keessatti gaggeeffamaa jiru irratti wayitii ammoo waan biyya isaanii fi biyyoota Arabaa ilaallatu haasaaniidha kan dubbatanii. Hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaan laga Abbaa irratti ijaaraa jirtu amma gara xumuraatti kan dhiyaatee jiru. Waggoota sadan kana ammoo Itoophiyaan hidhicha kana akka bishaan qabatu taasiftee humna ibsaa maddisiisus jalqabdee jirti. Biyyoonni sadan Itoophiyaa, Suudaanii fi Ijiptii keessumaa ammoo waggoota 5 darban haala kuufama bishaanii fi akkasuma opereeshinii hidhichaa irratti marii taasisanillee waliigaltee irras otoo hin gahin afanii jiru. Ameerikaa, gamtaa Awurooppaa fi gamtaan Afrikaadha biyyoonni sadan waliigaltee irra akka ga'aniif ammoo mariisisaa kan turan. Haa ta'u malee kana ammoo Itoophiyaan Ameerikaa Masriif loogdii yookaan Masrii deeggarti jechuudhaan Itoophiyaan komachaa kan turte. Masrii yeroo adda addaatti UN'tti mana maree nageenya UN dhimma kana gidduu ammoo akka galuuf xalayaa barreessaa fi kan turte. Ergasii biyyoota sadan mariisisaa kan turte gamtaa Afrikaati. Ijiptiidhaan laga Abbayaa kun hamma bishaanii lagicharraa argadhu na jalaa hir'isa jechuudhaan kan ibsite. Al-Siisiin haasawa pirezidaantii Xi Jinping fi gaggeessitoonni biyyoota Arabaa irratti hirmaatan irratti ammoo kan godhan hidha haaromsaa ilaalchisuudhaan Itoophiyaa, Ijiptii fi Suudaan gidduutti waliigalteen seera qabeessaa kan dirqiitee tokko mallatteeffamuu qabas jedhanii jiru. Oduma kana wajjin wal qabatee waajjirri pirezidaantii Ijiptii ammoo akka himetti pirezidaantiin Al-Siisiin karoora biyyoota Arabaa Chaayinaa gidduutti ammoo gaggeeffamu madditti karooricha irratti hirmaachaa ammoo kan jiran pirezidaantii mana maree walabaa cehumsa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii waliinis mari'atanii jiraachuu BBC'n gabaasee jira. Polisi
Lola guddaa humna addaa Oromiyaa fi humna fannoo Amaaraa gidduutti guduruu aanaa Saqalaa keessatti taasifameen humnoonni addaa Oromiyaa fi fannoon hedduu wal barbadeessuun isaanii himamee jira. Lola fannoon gubbatti bante kan ofirraa qolachaa turuunsaa kan himame humni addaa Oromiyaadha. Humni dabalataa raayyaa ittisa biyyaarraa fannoodhaaf dhufe humna addaa Oromiyaa finxaaleeyyii fannoo wajjin ta'uudhaan miseensota humna addaa Oromiyaadha 78 poolisii idilee Oromiyaa 31 miidhaan cimaan kan irra gahe 60 ol hoggaataa walumattuu poolisii fi humna addaa Oromiyaa walitti 170 ol humni finxaaleeyyii fannoodhaa fixee jiraachuun himamee jira. Lola guddaa humnoota Oromiyaatii fi humnoota Amaaraa gidduutti gaggeeffameen miidhaan humnoota Oromiyaarra dhaqqabee jira. Kana keessatti ammoo caasaan tika federaalaa intelijensiin akka qooda keessaa qabus mirkanaa'uunsaa himamee jira. Lola guddaa guduruu aanaa Saqalaa keessatti gaggeeffame kana humni addaa Oromiyaadha otoo ittiin qophaa'in humni fannoodha lola guddaa qindaa'inaan gubbatti banee akka turee fi ammoo erga humni addaa Oromiyaa ofirraa ittisee booddee raayyaan ittisa biyyattii maqaa gidduu seenuu joon achi ammoo kan qaqqabees humnoota finxaaleeyyii kanaa wajjin ta'uudhaan humna addaa Oromiyaa gubbatti dhukaasa gurguddaa erga banee hedduu isaanii madeessuudhaan hedduu isaaniitis barbadeessee jira. Humni addaa Oromiyaatis dhumuu isaanii erga arganii finxaaleeyyii fannootii fi raayyaa ittisa biyyattiitis walumaan ta'uun akka rukutanii fi humnoota kanneen ammoo hamma danda'an ofirraa qolachaa akka turanii fi hedduu isaanii bakka awwaalcha isaanii ammoo guduruu aanaa Saqalaa taasisanii ofiifillee lafa isaaniitiif dhiiguu kan filatan hedduun isaanii wareegamanii hedduunis kan madaan wallaansa dhabanii aanaa Saqalaa akka jirantu himamaa jira. Humni finxaaleeyyii kunneen ammoo aanaa Saqalaa keessatti tarkaanfii kana erga fudhatanii booddees ammoo wal afeeranii aanaa Saqalaa keessa galaa akka jiranii fi gara giddu galeessaattis adeemaa jiraachuun himamaa jira. Lola yeroo ammaan tanaa akka sabaatti Oromoo gubbatti baname kana humni addaa Oromiyaadha kan obsa dhabee fi bakkoota garagaraatti humnuma addaatu ammoo raayyaan ittisa biyyattiitii fi poolisiin federaalaa waraanni humna addaa Oromiyaa ABO shanee deeggara ABO shanee irrukutu jechuudhaan ammoo isaanumattuu fuula kan deeffate humnoonni mootummaan Abiyyi Ahmad gurmeessuun bobbaase fannoo fi raayyaan ittisa biyyattiitii fi humni addaa Oromiyaa keessatti bobbaafamanii kanaan dura waraana bilisummaa Oromoodhaa haleeluudhaaf turanii fi ummatumallee waraanuma raayyaa ittisa biyyattiitii wajjin rakkisaa turan walafaan deebi'u yeroo ammaan tana hedduun isaanii wal barbadeessaa jiru. Oromiyaa keessatti lolli guddaan gaggeeffamaa kan jiru torbaan kana keessa bakkoota garagaraatti finxaaleeyyii fi humni addaa kan walafaan deebi'anii fi raayyaan ittisa biyyattiitii fi akkasuma ammoo poolisiin federaalaatis bakka lamatti wal qooduudhaan haleellaa gurguddoo wal gubbatti raawwachaa jiraachuun isaanii kan himamu. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOnis humnoota kanneen Oromiyaa keessaa rukutee baasaa jiraachuu kan beeksise giddu galeessaa fi akkasuma Wallagga bakkoota garagaraattis injifannoo guddoo gonfatee akka jiru WBOnis beeksisee jira. Humni addaa Oromiyaadha mormii yeroo ammaan tana ummanni bal'aan biyyattii fi Oromoon gaggeessaa jiru mormii Oromoodhaa muramuu hin qabu finxaaleeyyiin Oromiyaa keessa haa baatu nageenyi ummata Oromoodha haa tikfamu kan jedhutti ammoo waan hirmaataniif mootummaa Abiyyi Ahmadiin akka diinaa fi akkasuma gama kaaniin ABO shaneetti ilaalamanii ummatichaa wajjii fi waraana bilisummaa Oromootii wajjin mootummaan jaratti ijuma tokkoon ilaaluudhaan haleellaa gurguddoos qilleensarraa fi lafuudhaan gubbatti gaggeessaa jira. Ajjechaa suukanneessaa humnoota naannoo Amaaraarraa gara Oromiyaatti bobbaafamaniin qonnaan bultoota Oromoo irratti raawwateen Oromoo guutuu mufachiisuudhaan Oromiyaan qilleensa warraaqsaa jabaa keessa akka galtu sababbii ta'ee jira. Roorroon ulfaataan waggoota 2 guutuudhaaf hidhattoota fannootiin Oromoota daangaa irratti raawwatamaa ture ariitiidhaan furamuu dhabuunsaa ammoo uummanni aarsaa lubbuu akka kafalus taasisee jira. Keessumattuu godinaalee Horroo Guduruu, Wallaggaa Bahaa, Shawaa Kaabaa fi Shawaa akkasumas Walloo fi Matakkal dabalatee ilmaan Oromoodha sababbii Oromummaa isaanii qofaaf humnoota fannootiin ajjeefamaa qeefii qabeenya isaanii irraa buqqaafamanii gidirfamaa haga har'aattis arganii jiru. Kuni ammoo Oromoo guutuu mufachiisuudhaan Oromiyaa qilleensa warraaqsaa jabaa keessaas akka galtu godhee jira. Hidhattoonni finxaaleeyyii fannoodha Oromoota Walloo fi Matakkal konkolaataa irraa buusuudhaan jumlatti ammoo yeroo ajjeesan manneen qonnaan bultoota
ibiddatti qabsiisuudha yeroo barbadeessan ragaaleen adda addaa mul'ataa kan turan hedduu hoggaataan mootummaanis gocha humnoota kanaa otoo arguu akka waa hin argineetti callisee bira darbaa ture jira. Kuni har'aan tana mootummicha ammoo gatii guddaas baasisiisaa jira. Humnoonni fannoo kunneen farda lugaama kutachuudhaan humna isaanii jabeessaa gara jabummaa isaanii daangaa darbe ammoo duula qindaa Oromiyaa irratti banuun isaanii waggaa lamaa ol kan caale hoggaa ta'u humnoonni finxaaleeyyii kunneen dhawatuma diinummaa isaanii mul'ifachaa adeemaniin ilmaan namaa adda bahetti walitti baasanii jumlaan rashanuu ibiddaan gubuu morma muruu fi manneen jiraattootaa ammoo gubuu fi qabeenya saamuus akkaan hammeessaa dhufuun isaanii ummata Oromoo bal'aa mufachiisuudhaan mormiidhaaf mana isaan baasee mootummaa Abiyyoo kaasa isaan abdatanii badii jalatti raawwataa jiranis Oromoon tokkummaa mormee nuuf ga'a jedheeni jira. Humni finxaaleeyyii fannoo godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Orroo Guduruu Wallaggaa keessatti jiraattoota aanaalee 3 fi magaalota xixiqqoo adda addaa irratti ammoo weerara guddaa gaggeessaniin lubbuu lammiilee nagaa fi qaamolee mootummaa dhibbootaan lakkaa'amanii galaafatee akka jirus himamee jira.